Jirra jirtuu hordoftoota chaanaalii keenyaa akkam jirtan fayyaa nu qabdanii. Barnoonni keenya kan guyyaa har'aan tanaa wanti inni irratti xiyyeeffatu akkamitti koompitara keenya irratti yuuzarii biraa fakkeenyaaf dabalataan yuuzarii gastiidhaaf takkaa'uu nama nuun ta'iniif maatii keenya haa ta'u namoota biroo koompitara keenya irratti akka fayyadamaniif akkamitti yuuzarii biraa kireet godhuu dandeenya kan jedhu ilaallaa jechuudha. Walumaa galatti koompitara keenya irratti yuuzarii lamaa ol takkaa'u yuuzarii lama sadii afur akkas kireet goonee koompitara keenya namoonni hundinuu fakkeenyaaf yeroo dhufanitti yuuzarii isaaniitiin akka fayyadaman godhuu ni dandeenya jechuudha. Okay. Asirratti jalqaba kan laallu yuuzarii kireet godhuudhaaf karaa lama yookaan sadiin fayyadamuu dandeenya. Karaan inni tokkoffaan asirratti yeroo laallu jalqaba irratti seetingii bakka jiru kana keessa as seetingii seennaa istaartii batan irra dhufnee seetingii keessa seennaa jechuudha. Fakkeenyaaf asirra kiliik goonee iddoo kanatti fakkeenyaaf seetingii kan jiru kana bira dhufna. Seetingii kanarra kiliik goonee seetingii keessa erga dhufnee booda maaltu jira? Akkaawunti kan jiru kana bira deemna. Asirratti akkaawunti kan jiru ni jira. Iddoo akkaawunti kan jiru kana dhufnee maal goona? Kiliik goona asirratti. Erga kiliik goonee booda infoo kan jiru fakkeenyaaf yuuzarii admiinii fakkeenyaaf lookaal akkaawunti administireetar kan jiru jira. Inni kun yuuzarii fakkeenyaaf koompitara keenya kan nuti ittiin seennee baanu jechuudha. Inni kun jechuun maqaan alhamdulillahi jiru kuni. Inni biraa fakkeenyaaf asirratti yuuzarii biraa takkaa'u gastii kireet godhuudhaaf faamilii and azar yuuzar kan jiru kana bira dhufna. Yuuzarii biraatiif takkaa'u faamilii keenyaaf haa ta'u namoota biraatiif yuuzarii biraa kireet godhuu barbaanne faamilii and azar yuuzar bakka jiru kana dhufna jechuudha. Isa kana bira dhufnee maal goona? Kiliik goona. Erga kiliik goone booda iddoo kanatti faamilii and azar yuuzaris yuur faamiliidha. Isaan kanneen arganna jechuudha. Erga kana arganne booda maal goona? Iddoo add someone else to this PC yookaan bakka kana dhufna jechuudha. Iddoo kana dhufnee maal goona? Kiliik goona bakka kanatti. Okay. Iddoo kana dhufnee fakkeenyaaf email or phone numberii jedha. Imeelii takkaa phone numberii galchii asirratti bakka kanarratti jechuudha. Nuti amma fakkeenyaaf akkaawuntii gastiidhaaf kireet goona waan ta'eef imeelii galchuuf lakkoofsa bilbilaa galchuun hin barbaachisu. Asirra dhufnee maal jennaa? Iddoo kanarra kiliik goona. Barreeffama kanarra jechuudha. Asirra dhufnee maal goona? Kiliik goona. Okay, erga kiliik goone booda fuula kana arganna jechuudha. Asirratti user phone number instead get a new email address add a user without a Microsoft Word kanneen jiru kana keessa akkaawunti fakkeenyaa kireet godhe yaa asirratti akkaawunti barreessuun ammaas nu hin barbaachisu. Phone numberii barreessuun hin barbaachisu. Imeeliis hin barbaachisu. Maal goona? Filannoon keenya isa sadaffaa kana ta'a jechuudha. Add user without Microsoft account kan jedhamu. Kanarra maal goona? Kireet goona jechuudha. Kiliik goona. Okay. Asirratti amma maaltu dhufe? If you want to use password, choose something that will be easy for you to remember but hard for others guest yaa. Fakkeenyaaf asirratti maqaa isaa barreessuu dandeenya. Maqaa fakkeenyaaf gastii yuuzarii keenya kan ittiin bannu san maqaa isaa barreessina. Fakkeenyaaf user 2 jennee haa barreessinu. User 2 okay. User 2 inni biraa make it secure passwordii galchuu. Fakkeenyaaf passwordii galchuu dandeenya, galchuu dhiisuu dandeenya. Gastiidha waan ta'eef
namoonni biroo fayyadamuu danda'anii paaswoordii fakkeenyaaf galchuu yoo jedhame galchuu dandeenya. Yoo galchuu baannes rakkoo hin qabu jechuudha. Ergasii maal jennaan? Asirratti next jennaan. Okay. Gestiin keenya xumuramee jira jechuudha. Fakkeenyaaf kireettee xumuramee jira. Asirratti fakkeenyaaf maal jedha maqaan isaati? User2 kan jedhu iddoo kanatti kireettee xumuramee jira. Kana booda maal goona? As keessaa baanee ishee goonaa jechuu ilaalla fakkeenyaaf. Okay. Kana booda asiin close jennee fakkeenyaaf koompitara keenya bira dhufnee lock goona. Window key plus L erga goone booda fakkeenyaaf koompitara keenya asirratti ni bannaa. Userii fi alhamdulillah user2 kan jedhu kun gastii keenya jechuudha. Fakkeenyaaf asirra yoo kilii goonu user2 kallattumaan seenuu dandeenya jechuudha.